Ashama akkam jirtu kun Gaddaa Solutionidha. An Jaaduun jedhama. Video har'aatiin kanan isiniif qabadhee dhufee Facebook accountii keessan akkamittiin Facebook irraa akka balleessuu dandeessan yookaan immoo delete gochuu dandeessan kanan isinitti agarsiisu ta'a. Channel kana gaa subscribe hin goone taanaan subscribe godhaa, akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma gara Facebook keessan deemtu. Sana booddee Facebook keessan bantu jechuudha. Sana booddee mallattoo sarara sadii gubbaa jirtutti buutu. Sana booddee amma gajjallaatti gadi dhuftanii setting seeru kanatti buutu. Sana booddee amma gajjallaatti gadi buutaniitu account ownership and control kan jedhutti buutu. Sana booddee gaa deactivation and deletion seeru kanatti buutu. Asirratti gaa filannoo lama isiniif kaa'ee jira. Inni jalqabaa gaa deactivate account kan jedhudha. Kuni gaa accountii keessan irraa yeroo murtaa'eef yoo fagaachuu barbaadanii, kana jechuun ji'a tokkoof, ji'a lamaaf, ji'a sadiif yoo Facebook accountii keessan irraa fagaachuu barbaadanii yeroo fudhachuudha kan isin Facebook accountii keessanii delete gochuu dandeessan jechuudha. Inni lammaffaan immoo delete account kan jedhudha. Kun immoo Facebookii keessan barabaraan delete gochuuf jechuudha kan isin fayyadu. Gati kanaaf egaa har'a kan isinitti agarsiisu Facebook accountii keessan Facebook irraa akka itti dallattan gati ta'e delete account jettu kanatti buutu. Sana booddee continue jedhu kanatti buutu. Sana booddee egaa sababa isin Facebook accountii keessan delete gochuu barbaadan asirratti isin gaafata. Callistanii continue to account deletion jedhutti bu'uu dandeessu. Asirratti gaa Facebookii keessan delete gochuu keessaniin dura filannoo adda addaa isiniif kenna gaa. Inni jalqabaa gaa to keep messenger deactivate instead kan jedhudha. Facebook accountii keessan balleessuu hin dandeessu, garuu messengerii keessan immoo fayyadamuu yoo barbaadanii deactivate account jettu kanatti buutanii passwordii keessan asirratti galchuun continue yoo jettaniin gaa Facebook accountii keessan yoo badeeyyuu messengerii keessan fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan immoo save posts in your archive kan jedhudha. Kun immoo gaa Facebook accountii keessan balleessitanii naanii footoon keessan akkasumas wantoota isin post gootanii gaa Facebook irraa hin badaa. Kanarra garuu footoo isin akka hin mul'anne barbaadan namoonni biroo akka hin ilaalle jechuudha. Akkasumas postii isin postatan akka namoonni biraa isin jalaa hin ilaalle kan isin gochuu barbaadanii activity log kan jedhamu keessa fiddanii galchitanii Facebookii keessan garuu delete gochuu dhiisuu hin dandeessu jechuudha. Asirratti gaa Facebookiin akkasiin accountii keessan Facebookii irraa hin dallanneefidha gaa kan inni isin sossobachaa jiru. Accountii keessan balleessuun barbaaddu taanaan gaa hin dhaga'inaan inni isiniin jedha. Inni itti aanu immoo download your information kan jedhudha. Footoo keessan akkasumas wantoota isin post gootan Facebook accountii keessan delete gochuu keessaniin dura download godhachuu hin dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo edit page admin setting kan jedhudha. Yoo fakkeenyaaf Facebook accountii keessan kanaan samma delete gochuu fedhan kanaan jechuudha. Page qabdu yoo ta'e page keessan admin isaa jijjiiruu hin dandeessu jechuudha filannoo kanatti fayyadamtanii. Inni itti aanu immoo gaa review apps you have logged into kan jedhudha. Application isinii Facebook accountii keessan fayyadamtanii login gootanii sana akkasiin sirreeffatanii fudhachuudha gaa kan inni filannoo isiniif laatu jechuudha. Asirraa gaa wantoota sirreeffachuu barbaadan eegga sirreeffatanii booddee delete account jedhu kanatti buutu. Sana booddee gaa asirratti dhuftanii passwordii keessan guuttu jechuudha. Passwordii keessan erga guuttanii fi booddee continue jedhu kanatti buutu. Sana booddee Facebook accountiin keessan Facebook irraa delete ta'a jechuudha. Kana jechuun egaa Facebookiin amma guyyaa 30tti isin eeggachuudha. Accountii keessan active godhe guyyaa 30 booddee garuu Facebook accountiin keessan guutummaa guutuutti Facebook irraa badaa jechuudha. Amma guyyaa 30tti garuu deebistanii accountii keessan isa delete gootan kana argachuu hin dandeessu jechuudha. Accountii keessan guutummaa guutuutti delete gochuuf egaa amma delete account jedhu kanatti buutu jechuudha. Qophiin har'aaf isiniif qabadhee dhufe egaa kana fakkaata ture. Chaanaalii koo subscribe gochuu hin dagatinaa, akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma qophii biraan wal agarruutti nagaatti tura.